seera addunyaa irratti bishaan daangaa ce'us haa ta'u bishaan daangaan ceene yoo ta'e biyyi tokko qabeenya uumamaa bishaan dabalatee daangaa isaa keessa jiru itti fayyadamuudhaaf mirga qaba kan jedhu. Akkaataan inni itti fayyadamu immoo qaama biraa irratti miidhaa guddaa akka hin geessisne of eeggannoo gochuun barbaachisaadha kan jedhu immoo mirga biyyoota sulula gadii eeguudhaaf kan taa'e jechuudha. Kanaaf equitable and reasonable use kan jedhu baay'ee favor kan godhe biyyoota sulula olii akka Itoophiyaa kan jiran kana jechuudha. Garuu bishaan waan maddisiisaniif bishaan daangaa isaaniitti keessa waan darbuuf achi keessa waan madduuf qofaa dhibbatti itti fayyadamnaa mirga qabnaa akka isaan hin jenne immoo biyya sulula gadii jiran mirgi isaanii akka dhiibbamne of eeggannoo gochuun barbaachisaa kan jedhu. Seerri kun mataa isaanii lamaan isaanii baalaansii wal godhu jechuudha. Akka chaartara hundeeffama Afrikaa irratti ka'ametti waliigalteen itti fayyadama bishaanii tokko biyyoota waliigaltee sana irratti hin hirmaatin irratti hojii irra ooluuf bu'uura seeraa hin qabu. Itti dabaluunis biyyoonni gaafa kolonii jalaa bahan kan dhaalan daangaa qofa akka ta'e ifatti ibsameera. Gibsi garuu seera bara kolonii akka seera hin fooyyofnee fi hin jijjiiramnetti qabattee ittiin falmaa jirti. Yaadni dogoggoraa fi fudhatama hin qabne kun sirrachuu qabaa jedhu Dr. Kabbadan. Qabiyyee kanarra deebnee akkaataa itti fayyadama keenyaa negoosheet goonee akka qoddannuu jechuu dandeessa. Sana ture seerri silaa. Gaafa akkasittuu gaheen ishee biliyoona 55.5 argattu keessaa probabilii 20 ta'uu danda'a 30 ta'uu danda'a kan ishee ga'u. Sun gahee ishee seeraan isheef malu waan ta'eef akka jalaan tuqamne eeggachuu dandeessi. Yoo sun jalaa tuqamedha significant harm kan jedhu mormii isheen kaasuu dandeessu jechuudha malee callistee dura waan itti fayyadamteef hunduma waan fudhatteef biyyi gubbaa yoo bishaan kanarraa xinnoo hir'isan miidhaa guddaan irra geessisan jettee himachuu hin dandeessu jechuudha. Biyya tokkorra miidhaa guddaan ga'e jedhamee kan ilaalamu ga'ee isaaf malurraan ol itti fayyadamee biyya biraa irratti miidhaa yoo inni geessise jechuudha. Ga'een Itoophiyaa meeqaa, ga'een Masir meeqaa, ga'een Sudaan, Ugaandaa, Keeniyaa meeqaa kan jedhu irraan beekamu jechuudha. Silaa dura CFA waliin raggaasisaniitti gaheen keenya meeqa kan jedhutti deemu turan jechuudha. Kanaaf komiin Masir tokkoffaa seera bishaan addunyaa wajjin kan wal faallessu tokko fudhatanii tokko gadhiisuu tokko jaalatanii tokko jibbuu jechuudha. Kun hin ta'u. Akkuma jirutti seera sana waliigala fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf komiin isaan kaasan kan wal rukutu ofuma isaa kan wal faallessu jennee fudhachuu dandeenya. Gareen TPLF hooggansa olaantummaa sabaa tokkootiif hojjetuu fi tokkummaa sabaa fi saba lammoota biyyattii diiguuf hundaa'ee ture jedhan miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Abba Ittafaa obsa. Shira gareen TPLF Itoophiyaa irratti hojjechaa jirtu ilaalchisuun Abba Ittafaan OBN waliin qoomee qoodatanii Lijaalee Mabarraa gabaasa dabalataa qaba. Gareen TPLF garee shororkeessitoota biyya keessaa fi biyya alaa waliin qindaa'uun yeroo hunda dibbee waraanaa tumuunsaa olaantummaa saba tokkoo biyyattii keessatti dagaagsuuf akka ta'e miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Ittafaa obsaa himan. Hooggansa olaantummaa saba tokkootii fi qabeenya walitti guurrachuudhaaf hundaa'ee biyya waliigaltee dhowwaa turee fi sabni kun tokkummaa akka dhabu biyya isaa akka hin jaallanne wal amantaa walirraa akka dhabu sabaaf sabummaan akka inni wal shakku gochuudhaan guddinni biyya kana akka quucaruuf waggaa 27 hojjetanii qabsoo hadhaawaa geggeeffameen humni kun aangoorraa mulqame. Gareen kun aangoo dhuunfachuuf yeroo hundaa kan carraaqu ta'uu siman. Aangoon poolitikaan harkaa baanaan abbaa biraa harka taa'uu hin danda'u jedhee yaadu. Lolli isaa aangoodha malee waan biraa miti waan ta'eef. Itoophiyaa diiguudhaan qabeenya gara ofiitti guurratanii biyya Itoophiyaa jedhamtu addunyaa irratti salphisuudhaaf hojii hojjetamudha. Fedhiin garee kanaas maal akka ta'e eeran. Kan isaan barbaadan tokkoffaa saamicha. Lammaffaa biyyoota seenaadhaan nu wajjin waliigaltee hin qabne nurratti kakaasuudhaan dhaabbilee bifa adda addaatiin Oromoo bilisa baafna jedhanii Amaara keessatti faannoo jedhanii bakka adda addaatti maqaa adda addaa moggaafatanii taa'an ofitti qabuudhaan maqaa jaraatiin waraana kallattii halleen labsanii humna aangoo poolitikaa of harkatti galchanii biyya kana tokkummaadhaaf badhaadhinni karaa inni itti hoogganaa jiru ida'amuu keessaa bahee gara maraan martoo jeequmsaa takka inni galuuf hojjetaa jiru. Uummanni Tigraay Maqalee jiraatus ta'e kutaa biyyattii garaagaraa keessa jiraatu mormii garee TPLF irratti jalqabe cimsee itti fufuu qabas jedhanii obbo Ittafaan. Nu waraanatti hin gallu hin barbaannu dhaabbati kunis dhaabbata nu bakka bu'e miti jedhaniitu ifatti kaasaa jiru. Mormuu duwwaa miti. Attamitti dhaabbata kanaa wajjin maqaan keenya dhaama jedhanii dhaabbilee biraallee hundeessanii amma falmuutti amma waraanaan jijjiiranii ofirraa deebisuutti sabii naannoo sanatti dhalateef guddatee kan inni itti deemaa jiru haqaan mul'ata. Karaa mormuutiin aangoon poolitikaa afaan qawweetiin biyya bitu deebi'ee akka inni iddoo gadi lakkisuuf
karaa adda addaatiin hojjechuun irraa eegamaa yaada jedhuun qaba. Mootummaa fi uummanni Itoophiyaa marti shira TPLF maqaa Itoophiyaa xureessuuf deemu kana saaxiluun tokkummaa fi guddina waloo biyyaatiif qindoominaan hojjechuun akka irra jiraatus dhaaman. Adeemsi marii hanga ammaa milkaa'aa waan ta'eef mariin itti aanee dhufu kan ce'umsa Itoophiyaa dhugoomsuu jedhan hirmaattonni marii biyyaalessaa. Mariin biyyaalessaa tooftaa marii miseensota 10 eegalee garee 16 kan tokkoon isaa miseensota 250 qaburraa ga'ee jira. Addunyaatusaa gabaasa dabalata qaba. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa adoolessa 8 bara 2018 eegale tooftaawwan marii garaagaraatiin itti fufeera. በአስሩ ላይ የሁሉም ሀሳብ ያካተተ gareen marii namoota 10 yaadota namoota hunda kan hammatee ture. Yaadni hundi sirnaan qabamaniiru. Gareen namoota 50 fi 250tis waan hafee fi dabalamuu qabu sirnaan ibsameera. Amma yoona yaadni kaa'arra yaada ijaarsaa, yaada walii nama galchu, yaada sabni naannootti walii galuudha. Wal kabajuudhaan, wal dhaga'uudhaan akkasittis waan gaariitu ka'aa ture. Hirmaattonni marii kanaa akka jedhan tooftaawwan marii haga ammaa ture irraa tooftaawwan marii kan namoota 500tti darbe milkii Itoophiyaa boruu gaarii ta'e abdataniitiin jiru. ለወደፊት ኢትዮጵያ ተስፋ ያላት ለወደፊት ልጆቻችን ተስፋ አላቸው. Adeemsi marii kun yoo milkaa'e Itoophiyaan of fuulduratti abdii qabdi. Ijoolleen keenyas abdii qabu. Itoophiyaan guddattee akka itti fuftu ifadha. Bu'uuruma 10 fi garee 50 fi 250 irra dhaabbannee gaafa ilaallu haala abdachiisaa fi haala gartee daranuutu abdii namooti horuutu as deemu jira jechuudha. Amma akka adeemaa jirutti Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa qabeenyaa guddaa qabdu. Itoophiyaan namni hundi keessa jiraatu, afaan hundi dubbattu, sabni hundi keessa jiraatudha. Kanaaf namootni kun afur kun arfa nama walga'ii kun asitti nama miliyoonii 130 qabatu hin ta'in dhaloota gara fuulduraa nama miliyoonii 200-300tiif bu'aa buusee yaada. በሚገባ ተስፋ አለው ምክንያቱም መሪ ከነር አብዲ ጉዳ ጅራ sababni isaas adeemsi marii baay'ee gaariidha. Tooftaan marii hanga ammaa jiru hirmaachisaa fi yaadni sirnaan qabamaa kan jirudha. Waan afaafotti waan ifa fiduudha ammas waan itti jiru gaariidha. Tooftaan marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan garee namoota 10-10tiin eegale guyyoota muraasa booda garee 8 kan tokkoon isaa namoota 500 of keessaa qabuutti darbuuf jira. Bulchiinsi magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti wiirtuu tajaajila iddoo tokko irraa tajaajila saffisaa argachaa jiraachuu tajaajilamtoonni OBN/FM Finfinneetti himani. Tajaajilli wiirtuu tokkoffaa tajaajila idilee manneen hojii duraan kennamu caalaa itti quufinsa maamilaa kan dabaluu danda'ee fi miira tajaajiltummaan waan kaaneef jedhan hojii geggeessaan wiirtichaa Abba Darajjee dabala. Jootee Tasfaayee gabaasa dabalataa kana qindeesse. Rakkoo bulchiinsa gaarii ta'uun irra deddeebiidhaan komii hawaasaa kan ture rakkoo kenniinsa tajaajilaatiin. Abbaan dhimma isaa xumurachuuf manneen hojii mootummaa bakkaa bakkatti bittinna'anii jiran dhimma tokko xumurachuu fi irra naanna'aa ooluun deddeebii hin malleef yeroo isaa qisaasisaa ture. Rakkoo kana bu'uura irraa furuuf mootummaan yaadama haaraa wiirtuu tajaajila iddoo tokko jedhu erga hojiirra oolchee as hawaasni fayyadamaa ta'aa jiraachuu fi tajaajila saffisaa argachaa jiraachuu tajaajilamtootni wiirtuu tajaajila tokkoffaa kutaa magaalaa Sulultaa yaada isaanii OBN itti himaniiru. Maqaan kiyya Tigistii Solosaan jedhama. Kanan jiraadhu bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa aanaa Wasarbiiti. Kanan dhufes iddoo kanatti xalayaan qaqqabeeti ragaa namaan mirkaneessa. Tajaajila iddoo tokkoo kun erga eegalee baay'ee namatti tola dhugaa. Namni iddoo tokkotti deddeebi'uun hin barbaachisu asumatti dhimma isaa xumuratee deema. Iddoon kaffaltii abbaa dhimmaa qaama dhimmi barbaadu san hunda iddoo tokkotti argate namni yeroo isaa qusate maallaqa isaas qusate tajaajilamee galuunsa baay'ee nama gammachiisa. Maqaan kiyya Barraayaan jedhama. Nagdee fiqaadii kan addisaa tafan dhaqee sirriitti nakkichi humsiisanii baay'ee itti gammadeen fayyadamee bahe. Tajaajila bishaan kaffaluu dhufne haaluma gaariidhaan keessummeessan kaffallee baane teessoonuu kennanii nuti matanii kan nurraa fuudhaa turan jechaadha. Baay'ee namatti tola. Wiirtuun tajaajila tokkoffaa teknooloojiidhaan kan deeggaramee fi sektoraalee hunda of keessatti kan hammate waan ta'eef tajaajila kennamu irratti qulqullinaa fi yeroo ka'ame keessatti maamiltoota keessummeessuuf haala mijataa uumuu isaa hojjettootni wiirtuu tajaajila tokkoffaa kutaa magaalaa Sulultaa himan. Tajaajila saffisaa kennaa jirruunis hawaasni gammachuu isaanuuf ibsaa jira jedhan. Nimoona Bushoon jedhama. Ogeessa kenniinsa fi hayyama mirkaneessa ga'umsa konkolaachisaati. Waan dhimma asitti dhufee warra rakkisee dabaree irratti wal lolee maal waan hin jirree fi tikkeetta achi kutatanii dhufanii akkuma dabaree isaaniitti keessummeessee adeemna. Tursiifne waan tursiifnuuf hin qabnu dhimmi isaa ulaagaa guuttachuu
qabu qabatee dhufnaan daqiiqaa lama waan tursiifnu qabnu jechuudhaas. Jibaat Malkaamuu Amanuun jedhama. Waajjira galii ogeessa galmeessa kaffalaa gibiraarra jira. Amma itti quufinsi maamilaa almost 90% garaagarummaa qabadhee yaada kan duraa wajjin. Maqaan kiyya Wandimuu Takkaan jedhama. Gaheen keenya waajjira bishaan albuudaa fi enerjii itti ogeessa kenna eeyyama oomisha albuudaati. Kaan dura hojiin kennamaa kun haala akkattiin namnis yeroo barbaade dhufee tajaajila argachuu hin danda'u. Faffacaadhaa hojjetaallee akka barbaadetti waajjiratti argamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef deddeebi'aan ture jechuudha. Amma immoo garuu hojjetaanis sa'aatii isaa eegee bakka hojii isaatti argama. Wiirtuu tajaajila tokkoffaa kana keessatti hojjettootni hojiitti bobba'anii jiran osoo hojicha hin eegalin dursa leenjii haala qabiinsa maamilaa fi leenjii itti fayyadama teekinooloojii fudhatanii hojiitti bobba'anii waan jiraniif milkaa'inni guddaan argamuu danda'ee jira jedhan wiirtuu tajaajila tokkoffaa kutaa magaalaa Sulultaatti hojii geggeessaa kan ta'an obbo Darajjee Dabalaan. Leenjii gahaa fudhatee jira. Ogeessas keessa jiru, ofiisarras keessa jiru, qaamnis keessa jiru hundi isaa teekinooloojii irratti kabaja uummataa irratti istaandardii irratti fi naamusa ittiin tajaajilu irratti ol leenjii fudhatee hundi isaa irra deebi'u jechuudha. Leenjii fudhatee as keessa galee teekinooloojiidhaan gahumee as keessa galee kuni mataa isaatiin kaayyoo wiirtuu sun qabu galmaan gahuu keessattii fi abbaan dhimmaa itti quufee hojii isaa tajaajila isaa akka bahu keessatti gahee inni qabu guddaadha. Akka obbo Darajjeen jedhanitti wiirtuun tajaajila tokkoffaa erga tajaajila eegalee ji'a 2 keessatti hanga oduun kun qindaa'etti abbaa dhimmaa 17,500 ol kan keessummeessee fi dhimmoota 20,000 ol keessummeessuu isaa himan. Kunis abbaan dhimmaa tokko dhimmoota 2 yeroon inni itti keessummeeffame jiraachuullee dubbatan. Nama 17,500 tajaajila kenneera hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Nama 17,500 teekinooloojiin akkuma ilaalaa jirtan kana asitti nu biratti si mul'ata. Anis taa'een argaa jira akka hojii gaggeessatti nama 17,500 tajaajila kennee jira. Wiirtuun tajaajila tokkoffaa kutaa magaalaa Sulultaa seektaroota 28 fi tajaajiloota gosoota garaagaraa 164 biiroo paabliik sarvizii sadarkaan jiraniin qoratamee tajaajila kennuu irratti argama.